Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade dhaqu. Yoo barbaade Qilee dhaqu, yoo barbaade Asmaraa dhaqu, biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni ni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnu. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisan bas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame Ashama harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota fi hordoftoota maatii Oromiyaa Nation taatan kabajaa fi jaalatanya bakkuma isin jirtanitti isin harka qabu isiniin jenna. Har'aan tana qophii lama qabadde isiniif dhiyaaddeetiin jira. Inni takkaffaan hayyuun keenya kabajamaan Itaanaa Habteedhaa har'aan tana dhaamsa addaa dhaamsa jabaa waa'ee Dr. Abiy irratti baasee jira. Inni lammaffaa ammoo walaloo bareedduu takka tan Jawaarii fi hayyoota keenyaaf barreeffamte gamnumaaf kan isiniif dhiyeessu ta'a. Viidiyoo kana like share gochuudhaan dhaamsa Dr. Itaanaa Habteedhaa kana Oromoo mara biraan ga'een sininja warroota channel keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu akka hin daganne gamnumaan gara qophiitti isin dabarsa turtii gaarii. Inni kan biraan Abiy Ahmed namichi jedhamu aangorra taa'ee nagaan Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Buqqa'ee baduu qaba namichi kun iddoo sanarra. Deemuutu irra jiraata aangoo gadhiise. Eessa dhaqa lafa barbaade dhaqu. Yoo barbaade Qilee dhaqu, yoo barbaade Asmaraa dhaqu. Biyya Oromoo irraa ka'uu qaba sirni ni dhaabe namichi kun mataan isaa ka'uu qaba. Hila na dhaggeeffadhaa Oromoo. Wanti kun Boris waan irra deebinee haasofnu. Boris waan irra deebinee mari'annu. Boris irra deebinee waan walitti himnu. Wantin amma haasa. Hidhamtoonni Oromoodhaa hooggantoota dabalatee warri hidhamanii jiran illee gaafa hidhaadhaa ba'an. Abiy Ahmed ituu aangoorra jiru mariin taa'amu fudhatama hin qabu karaatti nu hambisan bas. Abiy Ahmed gaafa aangoorraa kaafame duwwaadha. Oromoon biyya isaa dhaaluu kan danda'u, biyya isaa irratti maree taa'uu kan danda'u, Abiy wajjin mareen taa'amu hin jiru warra gumaati. Abiy aangoorraa buqqaafamee furuurfamuu qaba, deemuu qaba jirra. Caasaan inni diriirse caasaa nafxanyaati jenneerra waliigalleerra caasaan sun buqqa'ee baduu qaba. Isatutti mataadha. Namichi kun aangoo gadhiisuu qaba. Gaafa inni aangoorra jiru sanatu nuu ta'a kanatu nuu ta'a hooggantoota keenya wajjin mareetti hin jiru kun maree meeqatu taa'ameetu karaatti nurkaa gatate laa Oromoo. Namicha kana jala taa'ameetu kanaan dura dubbataa turre yeroo dheeraadhaaf. Rakkinadha Abiy Ahmed maleessa fala miti. Mootummaa miti Abiy Ahmed shiftaadha. Shiftaa biyya Oromootti dhufe kan nafxanyaa Oromootti bobbaase namicha nafxanyaa. Fuuldura isa of keenyee inni wal ga'ii geggeessa marii adeemsifna wanti jedhamu fudhatama hin qabu Oromoodhaafis hin ta'u. Isa har'aa miti laa isa borii dabaleen dubbataa jiran. Hooggansi Oromoollee gaafa hidhaadhaa ba'e. Abiyyi wajjiniin mareen hin jiru warra gumaa. Abiy iddoo sanaa ka'ee darbatamuu qaba. Gaafa inni achii ka'edha kan Oromoon iddoo see ga'uu qabdu. Hamma achi geenyutti maal hojjennaadha? Baga jiraattan qaalii koo qaaliiwwan ilmaan sabaa qoricha gabroonfataa leencota fakkii namaa isin sabaaf waardiyaa qabsoo haqaa akeeka qabsoo baattaa warra imaanaa fi adaraa naaf jiraadhaa qacoo koo qacalee ilmaan Oromoo hamtuu isinirraa haa qabu isin bira yaanne koo isin irree sabaatii baguma nuuf taatan qaroo isantu dhiigaan tiksaa galfata jaalalii gaaroo diinni kan fedhe haa jedhu garuu waaqni si hin deedhu waaqi sinnaaf haa eegu hamtuu teessan hin fedhu kan diinaaf dhiifnaa keessan numaatu beeka sichi sabaaf jiraattu isin kaayyoo fi akeeka isin dirqama irra jirtu gadeen maaliif caraanti oolmaa kan keetuu hin beektu arrabaan si waraanti harreen harrumaa garuu quufnaan inumaa halaakti kan du'a ofiitu hin beekne du'a gootaamaaf gabaafti ifaawwan koo qaalii daandii koo qajeelaa dukkanaan baasuuf ofii dhaamtan na jalaa jireenya keessan hundaa dararaan dabarsaa
anammoo qabdanii karaa natti agarsiisa daandii bilisummaa dhiigaan tattaraarsa kan aarsaa taatanii kaanis hidhamtanii hunda isin obsa yaa Jawaar Mohammad goota jaarraa kooti jaarraa kan koo keessaa sinaaf uume mootiin alhamdulillahi shukriin tarabbiiti alhamdulillahi shukriin tarabbiiti silaa akka keetii kan nama boonsisu fakkaata akka jaarraa kan biyya ofii dursu osoo nuuf baay'ati Oromiyaa miti Itoophiyaan hun tuqamtu hayyuu kiyya qaalii goota qixxeen qabne kan osoo inni jiru Oromiyaan hin tuqamne kan hawaasa guutuun jaalalaan guutame bakki isin jirtan isiniin hin malle rabbi isin haa baasu amin jaammallee waa'een keessan hedduudha haasawameen dhumu arraniin jalqabee xumurri hin dhihaatu bakka ati tuqamtu ani jiraachuun fedhu lubbuun tiyyateetii siif haa wareegamtu